Ayyee mata dureen irraan tana ilaaluudhaa deemnu nursing intervention of patient with endocrine disorder nama rakkoo endokiriiniidhaa qabu waa'ee isaati ilaalla. Jalqaba osoo ittiin seenne dura anaatoomiidhaa fi fiiziyoolojii isaati overview isaa xiqqoo irra deebinaa. Endocrine system jechuun hormoonii jechuudha. Hormooniidhaa fi xannachoota kan of keessaa qabuun endocrine system jedhaniini. Endocrine system work together with nervous system act as body communication network. Sirna qaama kana keessatti qaama kana hoogganu endokiriiniidhaa fi nervous systemidha. Sirna narviitii fi sirna endokiraanii jedhan kana lamaaniitu waliin hojjetee qaama kana geggeessa. Endocrine systemiin xannachoota of keessaa qaba. It composed of endocrine gland and endocrine cell and also exocrine gland jedhaniini. Xannachoota kana bakka lama baasaniiti endokiriiniidhaa fi exocrine jedhaniini. Endokiriiniin hormoonii dhiiga keessa gad lakkisee dhiigumaan wajjin baadhatamtee bakka silaa hojiirra ooltu san dhaqxi. Warreen exocrine jedhaniin ammoo xannachoota ujummoo isaanii qaban waan oomishan ujummuma isaanii fayyadamanii kan alatti baasaniin exocrine jedhaniini. The gland are capable of synthesis and releasing special chemical messenger. Xannachoonni kuni waan oomishan qaban. Wanni isaan oomishan kuni hormoonii jedhama. Wanti xannachi oomishu akkasumas kan yeroo oomishe gad lakkisu hormoonii jedhaniini. Hormoonii kanaan hojii isaa hojjeta sirni kun. Nervous systemiin ammoo niwurooniidha qaba. Kan ergaa ittiin geeffatu. Hormoon jechuun hiikkaansaa it is substance which is secreted by specialized cell. Wanta seelii adda taate keessa maddu in very low concentration and able to influence body system. Wanta seelii adda taate keessa yeroo madde hammi isaa xiqqaallee taatu dhiibbaa seelii biraa irratti uumuu danda'u. Seelii biraa dadammaisuu danda'u. Haala isaanii jijjiiruu danda'uun hormoonii jedhama. Hormooniin tun yeroo maddite wanti isin dhiibbaa irra gootu secreted cell itself seeluma ifii keessaa madditu san irratti dhiibbaa godhuu dandeessi. Kan biraa adjacent seelii isii san cinaa jirtu san irratti dhiibbaa godhuu dandeessi. Kan biraa remote seelii irraa fagoo jirtu sadeen kanarratti dhiibbaa godhuu danda'a hormooniin tokko yeroo madde. Endocrine gland xannachoonni jedhaman xannachoota waan oomishan kallattumaan dhiiga keessa gad lakkisan jechuudha. It is a gland secrete their product directly into bloodstream. Xannachoota oomisha isaanii san kallattumaan dhiiga keessatti hidda dhiigaa keessatti naqaniiti dhiigaa wajjiin baadhatamee bakka silaa hojiirra ooluu deemu san dhaqa. Endocrine gland jedhaniin xannachoota akkanaa kana. Fakkeenyi isaanii pituitarii fa'a, pancreatic islet, thyroid gland, parathyroid, adrenal. Xannachoota akkanaa kana. Xannacha pituitarii, xannacha thyroidii, parathyroidii, adrenal glandii. Xannachoota akkanaa kanaatu endocrine gland jedhaniin. Exocrine gland kan jedhaniini it secrete their product via ducts. Exocrine gland xannachoonni jedhaman xannacha oomisha isaanii ujummoo ofii qabaniin karaa alaatti baasuu danda'aniin exocrine jedhaniin. Xannacha hurkaa fa'a, xannacha gororaa fa'a. Xannachoota akkanaa kanaatu exocrine gland jalatti ramadama. The main groups of hormooniin qaama namaa keessaa madditu tuni
garee 4 qabdi. Gareen tokkoffaadha amine and amino acid groupii jaaniin. Garee amino acidii of keessaa qaban warreen akka kaateekoolamaayiinii fa'a, taayiroid hormoon, piroostaaglaandiin, leekotiriin, doopaamiin, seerotooniin warreen jedhaman garee amino acidii of keessaa qaban hormoononni kun. Hormooniin gareen lammaffaadha peeptaayid hormoon jaaniin. Hormoonota peeptaayidii of keessaa qaban waan isaan kun irraa tolfamanii insuliiniin faan giroos hormooniin faan garee tana jala jira. Gareen sadaffaadha istiirooyid hormoon jaaniin. Hormoonota garee istiirooyidii jala ramadaman koortiikoostirooyid, guluukookoortikooyid, mineraalookoortikooyid warreen jedhaman. Kana nu fuuldura jirra. Gaafa xannachoota laaluu eegalle waliin laalla. Gareen afuraffaadha faatii asid deriveetiiviidha. Warreen faatii asidii irra bahan warreen isaanirraa achi bahaniin faatii asid deriveetiif jaaniin fakkeenyi isaa raatinoidii fa'adha. This different class of hormone act on tissue different mechanism. Hormoononni qaama namaa keessa jiran kuni tishuu irratti hojjechuu deeman san irratti karaa garaagaraatiin hojjetan. Hormone can alter function of tissue by interacting with chemical receptor. Hormoononni kuni tishuu irratti hojjechuu deeman san jijjiiruudhaaf chemical receptor waan isaan kana fuudhaatiitu jira. Waan isaan kana baadhatee deemaan kan seelii san gubbaarra jiru. Isa san jijjiiruudhaan haala seelii sanii jijjiiran. Hormoononni kun hojii tishuu sanii akkaataan itti jijjiiran. General characteristic of hormooniin akka waliigalaatti amaloonni hormooniidha. Inni tokkoffaa they have specific rate and pattern. Hanga gallakkifamanii jira. Hanga qaama kana keessa gallakkifamu. Diyoornaaliidhaa fi saayikilikii qaban. Warreen halkanii guyyaa gallakkifamuu fi warreen yeroo eeggatee gallakkifamu. Yeroo balaan dhuftee fa'a. They operate within feedback system. Akkaataatti rakkoo dhufte san furan qaban. Poozitiiviidhaa fi negatiif jaanii. Poozitiif fiidbaakiin waan hojjetamu jiru san irratti dabaluu jechuudha. Negatiifiin ammoo faallaa waan sanii hojjetan. Fakkeenyaaf dhiibbaan dhiigaa yoo bakka sanitti ol kaate dhiibbaa dhiigaa san gad xiqqeessuu. Amaloonni hormoonii keessaa inni sadaffaadha. They affect only cell with appropriate receptor. Bakka itti maxxanuu barbaadan san qofa bakka hojjechuudhaa deeman san qofa dhaqan. Karaa biraan maqan. Dhiigaa wajjillee yoo deeman bakka irratti hojjechuu deeman san achi qofa dhaqan. Amalli afuraffaadha. They are excreted by kidney and deactivated by liver. Kalee keessaa maddanii akkasumas tiruudhaanii badan. Kalee keessaa maddanii tiruu keessa badanii or by other mechanism takka ammoo adeemsa biraatiin yeroo ogguu takka gallakkifame akka hojiin isaa sun ittiin fufneef adeemsatti qaama keessaa badu qaba. Eega hojii san hojjetee booda. Stimulus of hormonal secretion. Hormooniin kun akka gallakkifamuuf wantoonni kakaasan waa sadiitu jira. Hormooniin kun akka bakkatti oomishamee jiru sanii gallakkifamu wantoota sadiitu kakaasuu danda'a. Inni tokkoffaadha humaraal jaaniin. Humaraal jechuun dhiiga kana keessatti jijjiiramni wayii yoo dhufe qaama keessa. Response to changing level of iron or nutrient in blood. Ayonoota elektiroolaayitoota dhiiga keessa jiru akkasumas nyaannichi keessa jiru sun yoo jijjiirame isa sanii jecha gallakkifama. Kan lammaffaadhaa duutooniwuraaliidha. Narbiin ajajjeeti ajaja saniif gallakkifama. Stimulation by nerve. Kan biraa hormoonaaliidha.
hormoonii biraatiitu akka inni kun gad lakkifamu ajaja itti dabarsa. Stimulation received from hormone released from other gland. Hormoonii xannacha biraa keessaa gad lakkifameetu kaan akka maddu godha. Wantoota sadeen kanaatiitu hormooniin kun akka madduuf sababa ta'uu danda'a. Mechanism of hormonal regulationiin hormooniin jalqaba xannacha keessaa yeroo madde tishuu bira dhaquu barbaade san taargeet tishuu jaaniini tishuu san bira dhaqa. San booda tishuu san irratti waan hojjete yeroo hojjete takkaa negatiiv fiidbaakii godhaa yookaan immoo poozitiivii godha. Takkaa waan achi jiru san faallaasii hojjeta yookaan immoo irra dabala. Waan irratti san irra dabaleeti hojii isaa raawwata. Feedback control kan jennuuni adeemsa hojii hojjete san ittiin to'atu negatiiviidhaa fi poozitiiv qaba. Fundamental feature of endocrine system kana adeemsi amaloonni waliigalaa kan sirna kana rakkoo dhufte takka furuudha. Karaan isaan itti furan ammoo karaa lamaan. Takka poozitiiviidha yookaan negatiiviidha. Poozitiiv jechuudha wanta duraan xiqqaate san irratti dabalanii guddisuu jechuudha. Fakkeenyaaf yooniif manatti ibiddi qabate yoo jedhu negatiiv feedback systemiin bishaan irratti naqu dhaamsuudha. Poozitiiviin ammoo ibidduma san ibidda biraa irratti dabaluu jechuudha. Each of major hypothalamic pituitary hormone is governed by negative feedback system. Hidhanni xannachootaa gubbaarraa ka'ee hanga gadiitti hypothalamusii irraa ka'ee karaa pituitariitiin akkana gaduu deemu negative feedbackiidha wanni inni hojjetu irra hedduunsaa. Positive feedbackii yeroo takka takka hojjetan. Mechanism of actioniin hormooniin kun bakka dhaqe akkam godha bakka dhaqe sanitti alter plasma permeability or electrical state. Haala elektirikaa kan achi keessa jiru sani jijjiira tokkoffaa. Kabiraa stimulate synthesis of protein within cell. Proteinii achi keessatti seelii san keessa jiru si'eessuudha. Activate or inactivate enzyme. Enzyme seelii sanii barbaachisu yookaan kakaasa yookaan immoo akkan kakaane dhorka. Induce secretory activity. Waan madduu qabu akka madditu godhuudha. Stimulate either mitosis or meiosis. Takkaa hiddi bakka san jiru akka babal'atu godha yookaan immoo akka dhiphatu godha. Hormooniin bakka dhaqetti waa jijjiiru malee hindiisa. Interaction between hormone. Hormoonota hedduutu qaama kana keessaa madda. Isaan kun yeroo walitti dhufan akkam wal godhan hariiroon isaanii tokkoffaa synergistic jaaniin. Synergistic jechuun yerooniif hormoonii lamaa ol irratti wal jajjabeessee waliin dalage synergistic effect jaaniin. When two or more hormones work together to produce their effect. Bu'aa barbaadamu san fiduuf irratti wal gargaaran. Tokko kophaa isaatti godhuu hin danda'u. Lamaatiitu dalagaa wal fakkaatu irratti dalagee bu'aa san fida. Synergistic effect jaaniin. Kabiraa permissive effectidha. Permissive effectiin hormones said to have permissive when it hence responsiveness of target organ. Tokko dhaqeeti dura dammaysa waan akkanaa dhufuuf jira simadhu jaanii kan dura sun dammayse kun dhufee irratti hojjeta. Permissive jaaniin. Ka jalqabaa suni akka seeliin duraa sun hayyamtuuf taasisa. Hayyamarraa fuudhaaf. Permissive effect jaan. Effectiin biraa antagonistikiidha. Faallaa walii dalaguudha. When one hormone is antagonize or oppose effect of another. Yeroo hormooniin tokko hojii hormoonii kaanii faalleessu
walii faallaa yeroo ta'an antaagonistik jedhaniin. Indookeraan orgaanota indookiriiniidhaa yeroo jennu waa torba of keessaa qaba. Inni tokkoffaa haayipootaalamasiin. Haayipootaalamasiin sirna kana kan to'atu maastarrii isa kana. Mootiin sirna kanaa haayipootaalamasiidha. Kan lammaffaadhaa indookiriin orgaanii jala kan jiru pitutarii gilaandiidha. Xannacha pitutariiti. Inni sadaffaa xannacha taayiroidiidhaati. Inni afuraffaadhaa paaraataayiroidiidha. Xannacha paaraataayiroidii jedhama. Taayiroidii cinaa jira. Inni shanaffaadhaa adireenaal gilaandiidha. Xannacha adireenaaliidha. Kan kalee gubbaa jiru. Inni ja'affaadhaa paankiraatik aasileetiidha. Rajiijjiidha. Inni torbaffaadhaa gonaadiidha. Gonaadii jechuun dhiirummaa. Warreen dhiiraatiif teestikiliidha jedhaanii warreen dubartootaatiif ammoo ovaariidha. Orgaanonni kun indookiriin orgaan jedhamu. Indookiriin orgaaniin suuraan isaa haayipootaalamasiin arma gubbaa jirti sammuu tana keessa. Pitutarii gilaandiilleen asiin jira. Taayiroidiin morma kanarra jira. Paaraataayiroidiin ammoo cinaa isaa kanaatiin jira. Adreenaal gilaandiin kalee gubbaa jira. Paankiriisiin rajiijjiin isii kanatti bifa baalaa fakkaatu tana. Gonaad kan jenneen warreen dhiiraatiif teestiidha jedhanii warreen dubartootaatiif ammoo ovaariidha. Bakka killeen itti qophooytu sana. Haayipootaalamasiin tuni it is parts of brainidha. Kutaa sammuudhaa keessaa tokko. Present in the posterior parts of our brain. Duree sammuudhaa keessaa gara duubaatiin jirti. Duree sammuu keessaa gara duubaatiin bakka kanatti argamti. Connect midbrain with cerebral hemisphere. Haayipootaalamasiin tuni jidduu sammuudhaatii fi duree sammuudhaa tana wal qunnamsiifti bakka kana. Enclose the third ventricle. Third ventricle jechuun ventriclein isa walakkaa sammuudhaa akkana gad deemu kana ventricle jedhanii. Ishii tana dhiyaatteeti argamti haayipootaalamasiin. Faayidaan ishiidhaa hoo maali? Faayidaan haayipootaalamasiin kanaa tokkoffaan posterior pituitary hormoonii gad lakkisuudha. Hormoonii pitutariin kun ka duraatii fi ka boodaa jira. Isa duubaa san keessaa hormooniin akka gad lakkifamu godhuudha. Haayipootaalamasiin posterior pituitary ajajeeti. Posterior pitutariin kun hormoonii gad lakkisuu jira. Hormoonii inni gad lakkisu keessaa antidiuretic hormoon jedhaniini hormoonii akka namni kun fincaanaan oolle nama dhoorkitu. Akkasumas oksitooksiin fa'a. Oksitooksiiniin hormoonii yeroo dahumsaa fa'a gadaamessi akka kottoonfatu taasisu. Transported by axoplasmic flow karaa keessa dabran qaban hormooniin madditu tun. Suruu haayipootaalamo haayipoofiiziyaal tiraakti jedhaniini bo'oo isiin keessa deemtu sanii haayipootaalamo haayipoofiiziyaal tiraakti jedhaniini. San booda waan maddisiifte kana posterior pitutariidhatti gadoo dabarsiti. Pitutariin kun haayipootaalamasiin kanaan gad jira. Faayidaan haayipootaalamasiin inni lammaffaadhaa control of anterior pituitary. Pitutarii gara fuulduraatiin jiru to'achuudha. Pitutariin kun lama jenne ni ilaala pitutariin fuuldura jira. Anterior pituitarii kana ka to'atu haayipootaalamasiidha. Hypothalamus releasing hormone and the inhibitory hormone waliigala hormoonii shan kan akka waa gad lakkisan ajajuu fi akka waa gad hin lakkifamne ka ittisu lama walitti hormoonii torba kana to'ata hypothalamusiin. Hormooniin waa gad lakkisu suni shanan sun growth hormone jaaniin ka dura hormoonii guddinaa. Growth hormone releasing polypeptide. Growth hormone kun lamaa jira. Kan polypeptide proteiniin
hedduun akka gallakkifamu godhu namni guddachuudhaaf. Taayirootroppiik riliisiing hormoon. Hormooniin taayiroidiidhaa keessa jiru. Taayiroid gilaandiin xannachi taayiroidiidhaa akka hormoonii gallakkisu ta'a jechuudha. Goonaadootroppiin fi koortikootirooppiin jedhanii bakka isaan jiran isiniin agarsiisa suuraa wajjin. Hormooniin kun hundinuu wanni inni to'atamu haayipotaalamasiidhaan to'atama. Pituitarii gilaandii haa ilaallu. Pituitarii gilaandii kana maqaan isaa kan biraa haayipoofiisiis jedhaniin. Haayipoofiisiisiin kun it is a round structure 1.27 centimeetiridha. Furdinni isaa inchii 2.5 jechuudha. Bakki inni itti argamu inferior aspect of the brain itti argama. Sammuu tana gara jalaatti argama. It is divided into anterior and posterior lobe. Duraa fi boodatti adda qoodama. Commonly master gland jedhama. Master gland jechuun mootii xannachootaa jechuudha. It secretes hormone that control secretion of hormone by other endocrine gland. Hormoonii endocrine glandii biraatiin gallakkifamu hormoonii to'atu qaba. The pituitary is maal jettee? It secretes the hormone that control secretion of hormone. Hormoonota kaan to'atu san maddisiisa pituitariin kun. Pituitariin kun ammoo hormoonota kaan haa to'atu malee ifiif eenyuun to'atama? It is itself controlled by hypothalamus. Hypothalamusiidhaan to'atama ifiif. Pituitary glandiin bakka inni itti argamu sammuu tana gara gadiitti argama jennee kiisha fakkaata. Anterioriidhaa fi posterior kan jennuun isa kanaatiitu ka duraatii fi ka boodaa qabu. Loobii lama qaba. Kiisha xixiqqaa lama qaba. Wal cinaa jira. Posterior pituitariin hormoonii lama maddisiisa. Antidiuretikiidhaa fi oksitoksin jedhaniin. Hormoonii lamaan kana maddisiisa. Inni gara duubaatiin jiru. Oksitoksiinii wanni inni godhu yuutirasiidhaa fi maamaarii gilaandii keessa dhaqa. Gadaameessaa fi xannacha aannanii ka harmaa san keessa dalagaan isaa. Yeroo gadaameessa dhaqe gadaameessa keessatti yuutiriin kontiraakshin godha. Gadaameessaan akka qottoonfatu godhu dalagaan oksitoksiiniidha. Xannacha harmaa keessatti garuu laakteeshinii aannan harma keessaa maddu san to'achuudha. Antidiuretic hormooniin posterior pituitary irraa maddu kuni wanni inni dalagu waa sadii. Tokkoffaa water retention. Bishaan kun qaama keessaa akka hin dhumne eeguudha. Faayidaan isaa tokkoffaa. Faayidaan lammaffaadhaa blood pressure ol kaasuudha. Dhiibbaan dhiigaa akka dabaltu. By contracting arteriole. Arteriiwwan hiddoota dhiigaa xixiqqaa wali kottoonfachiiseeti wali dhiphisee dhiibbaan dhiigaa akka ol kaatu godha. Inni sadaffaadhaa induce male aggregationidha. Male aggregation jechuun during ejaculation yeroo sanyiin kormaa dhangalaatu isa san kakaasuudhaa fi to'achuudha. Anterior pituitariin inni gara fuulduraatiin jiru kuni it located in the front lobe of pituitary gland. Bakki inni itti argamu xannacha pituitary irraa gara fuulduraatti argama. Xannachi pituitariidhaa kun kiisha lama qaba jennee inni gara fuulduraa asaanu kuni anterior pituitary jedhaniin. Found floor of the brain. Jala sammuudhaatti argama. Kiishni inni keessa jiru suni seelaa tursikaa jedhaniin. Maqaasii. Hormoonuwwan sammuu tanarraa maddanii qaama kana to'atan gubbaarraa gadoo yoo kaafne
Inni asii olii kuni antidiuretic hormoonii kan reefu laalle sun akkam fincaanni godha jedhu. Kun ammoo hormoonii asii gad jiru kana to'ata. Ka taayiroidii irraa maddu, ka adrenaalii irraa maddu, akkasumas kan ovaarii irraa maddu, ka teestisii irraa maddu tokko tokkoon to'ata. Kana gaanaatoomii fi fiiziyoolojii isaa irratti sirri bal'inaan barattanii mee rajiijii tanas xiqqoo waan isiin taate haa ilaallu. Rajiijiin paankiraatik jaamti maqaan isii. Paankiraatikiin kun rajiijiin tun seeliilee garaagaraa 4 qabdi. Seelii ijoo qaama kanaa barbaachiftu bakka nuti irratti xiyyeeffachuu yaanu hormoonii ta maddisiiftu. There are 4 types of cell in the Langerhans of pancreatic. Pancreatic Langerhans jechuun keessa isiisan jechuudha. Seeliin 4 isiidha. Alfaa seel, beetaa, deeltaa fi gaammaa jaaniidha. Alfaan kun maal maddisiisa? Alfaa seelii sakreet gulukaagoon. Hormoonii gulukaagoon jedhamu maddisiisa. Gulukaagooniin kun yeroo madde dhiiga kana keessatti gulukoosii heddummeessuudha. Dalagaan isaa. Yerooniif dhiiga kana keessaa gulukoosiin takkaa sukkarri gad bu'e ol kaasuudhaaf faayidaan isaa. Alfaa seelii kanarraa madda. Beetaa seeliin ammoo insuliinii maddisiifti. Insuliiniin kun dalagaan isaa decrease glucose in blood. Yeroo dhiiga kana keessatti gulukoosiin heddummaate gad xiqqeessuudha. Insuliiniin kun. Deeltaa seeliin ammoo hormooniin isiin maddisiiftu it secrete somatostaatiin. Somatostaatiin kan jedhamu maddisiifti. Somatostaatiin kun seeliilee lamaan alfaadhaa fi beetaa jenne kana isaatti to'ata. Amma yoo seeliin tun miidhamte, deeltaan tun yoo miidhamte, alfaadhaa fi beetaan tun illee to'atamuu hin dandeessu jechuudha. Seeliin afuraffaadhaa gaammaa seel jaaniidha. Gaammaa seeliin paankiraatik poolipeptaayidii maddisiifti. Paankiraatik poolipeptaayidii jechuun aasidiidhaa fi akkasumas enzaayimiin yerooniif qaama kana keessatti ol ka'an hin baabseessuudha dalagaansaa. Enzaayimoota keemikaalota qaama kana keessaa maddu hin baabseessuudha. Insulin and glucagon is it work together. Rajiijii tana keessatti insuliiniidhaa fi gulukaagoniin kun walii wajjin hojjetan. Insuliiniin yeroo tam dalagaa hoggaaniif dhiiga kana keessa sukkarri heddummaate gad xiqqeessu. Gulukaagoniin ammoo yeroo inni gad bu'e ol kaasu. Kanaafuu to maintain constant level of glucose in blood dhiiga namaa keessatti gulukoosiin sadarkaa noormaalii irraa akka taa'u godhuuf isaan kun lamaan baalaansii godhanii hojjechuu qaban. Tokko yoo tokko caale rakkoodhaan dhufa. Somaatostaatiiniin ammoo wanni inni godhu maali? Somaatostaatiiniin isaan kana lamaan to'ata jenna. Alfaa fi beetaa isaatti to'ata jenna. Decrease secretion of insulin and glucagon. Madda isaan kanaa madda san xiqqeessa. Madda insuliinii ittii fi madda gulukaagoniidha. Hormoonii kana madda isaanii isa kanaatti xiqqeessa. Slow absorption of nutrient. Akkasumas akka nyaanni kun hin xuuxamne. Nyaanni akka hedduun xuuxamne isaan dhorka. Inhibi secretion of gastric juice such as gastrin and secretin. Waan garaacha kana keessaa madduutu jira. Kan gastrin jaaniin kaan ammoo secretin jaaniin. Isaan kun nyaanni nuti ganyaanne wanni qaamaa barbaachisa akka xuuxamtu godhan. Akka inni kun hin xuuxamne illee somaatostaatiinii kanaatiitu dhiibbaa irra godhuu danda'a. Insuliinii kana eega dubbanne insuliiniin gosa hormooniidhaa keessaa peptaayidota jaaniin. Sanyii isaa garee tana jala jirti. Produced by beta cell of pancreas. Bakki inni irraa maddu rajiijii keessaa seelii beetaa jedhamtu achirraa madda. It is central to regulating carbohydrate and fat metabolism in body. Inni kun jiddugala kaarbohaayidireetiidhaa fi faatiin yerooniif qaamni itti fayyadamu
akka to'atamu isa kanaan godhu. Shukkarri dhiiga keessatti akka ol hin kaane godhu dalagaan isaa. Insuliinis anaaboolikiidha. Or istooreej jaaniin ka kuusu, ka walirra guuru. Hormoonii waa kuusu jaaniin. Gosa lamaa jira, kaataabolikiidhaa fi anaabolikii jira. Ka caccabsuu fi ka kuusuu jira. Insuliiniin warreen kuusu sani. When person eat meal, amma namni tokko yeroo nyaata nyaate, insulin secretion increase. Maddi insuliiniidhaa kun ni dabala. San booda move glucose from blood into muscle. Dhiiga kana keessa gulukoosii jiru hunda fuudheeti kaan maashaa geessee kaan tiruu geessa. San booda yeroo tiruu dhaqe akkasuma yeroo maashaarra dhaqe bifa gulukoos jiru kanaan hin taa'u. Jijjiirrachuu qaba bifa. Convert into the forms of glycogen. Bifa glycogenii jedhamu jijjiireeti kuusa. Adipose tissue irratti immoo bakka faatiin jirtutti, bakka coomni jirutti yeroo gulukoos kana kuusu maqaa triglyceride jedhamu jijjiira. Triglyceridein gulukoosii coomarratti kuufamu. Glycogeniin ammoo gulukoosii yeroo inni maashaadhaa fi tiruu keessatti yeroo kuufamu glycogenii jijjiiramuu qaba. Dirqama. Function of insuliiniin, faayidaan insuliiniidhaa maali? Stimulate storage of glucose in liver. Gulukoosiin kun tiruudhaa fi maashaa keessatti akka kuufamu kakaasudha. In forms of glycogen. Bifa glycogeniitti jijjiiramee gulukoosiin kun akka istoora keessa taa'u. Yeroo tamiif yeroo rakkoon mudate namtichi osoo nyaatii yoo ture akka gulukoosii dhabee qaamni kun hin rakkanneef istoora guuraa. Facilitate uptake of glucose from circulation. Akkasuma gulukoosii dhiigaa wajjin naanna'u jiru kana akka inni dafii dhiiga kana keessaa dhumu godhudha. Ka kuufamu kuusee ka qaamni itti fayyadamu akka itti fayyadamu godhee dalagaan isaa dhiiga kana keessaa gulukoos dhabamsiisu. Signal the liver to stop release of glucose. Akkasuma dalagaan insuliiniidha tiruu tanatti ergaa dabarsu. Ergaa akkam jettu? Gulukoosii kana hanga qabduuf keessaa gadi lakkisinii inni dhiiga keessa jiru kunu hedduudha jedha. Enhance storage of dietary fat in adipose tissue. Akkasumas yeroo istoorri tiruu keessa jiru sun guutame gara coomaatti jijjiiramee bakka coomni jirutti akka kuufamu. San godhuudha. Accelerate transport of amino acid into cell. Gara pirootiinaatti akka jijjiiramu. Amino acidii jechuun waan pirootiin irraa tolfamu. Kanaaf namni yooniif gulukoosii hedduu nyaachaa oole wanni gabbatuuf cooma wanni baasuuf kanaaf gulukoosii kanaatu bifa tana jijjiiramee achirra kuufama. Insulin is also inhibit breakdown of stored glucose. Inni kuufame sun akka hin caccabne achitti eegu dalagaan insuliiniidha. Pirootiiniin kuufame, faatiin kuufame suni akka hin caccabne eegu dalagaan insuliiniidha kana. Insuliinii kana gosa lamaa jira. Baasaal insuliiniidhaa fi boolas insuliin jaaniin. Baasaal jechuun insuliinii hamma xiqqaa sa'atii 24 namtichi nyaachuu baatus noormaalii paankiriisii keessaa maddee dhiiga keessa yaa'u jechuudha. Baasaal insuliin jaaniin. It is a small amount of insulin that is normally supplied by pancreas. Hamma xiqqaa rajijjii keessaa maddee sa'atii 24 guutuudha. Dhiiga namtichaa keessa turuutu baasaal insuliin jaaniin. Namtichi nyaatus nyaachuu baatus. Gosti lammaffaadhaa boolas jenni. Boolas insuliin ka jaaniin extra amount of insuliinidha. Hamma dabalataa kan rajijjii gallakkiftu yeroonii fi namtichi gulukoosii nyaataa wajjin nyaate. Isa san dafii karaarraa maisuudhaa jecha hedduun gallakkifama. Bolus insulin jaaniin. The amount of bolus insulin is
Insuliinii boolas jedhamu kana hammi inni maddu namaa namatti garagara. Nyaanni ati nyaatte sun hin murteessaa. Produced depending on size of meal. Slaayidiin irra deemuutti hin jirtu. Hangi boolas insuliinii maddu nyaata namtichi nyaate hammasaa sanarratti hundaa'a. Yoo nyaata gulukoosii qabu hedduu nyaate boolas insuliinii madduus hedduu. Yoo waa xiqqoo nyaate garuu ooma xiqqoo madda. Hormooniin lammaffaadhaa gulukaagooniidha. Gulukaagoniin it is hormone secreted by alpha cell. Rajiijjii keessaa seelii alfaa jedhamtuutu isa kana maddisiisa. Yeroo tam gallakkifama inni kun gulukaagoniin kun it released when blood glucose level is decreased. Yeroo hammi gulukoosiidhaa dhiiga keessa jiru gad bu'ee yeroo san gallakkifama. And stimulate liver to release stored glucose. Gulukaagoniin kun yeroo gallakkifame istoora gulukoosiidhaa kan tiruu keessa jiru san akka gulukoosii keessaa gallakkisan akka gulukoosii gara dhiigaatti as baasan san kakaasa. Gulukaagoniin. Initially jalqaba gulukoosiin istoor tahee jira jenne tiruu irratti. The liver is produce glucose through breakdown of glycogen. Isa bifa glycogenitti jijjiiramee kuufamee jiru sani caccabsitee gulukoosii jijjiiruu qabdi. Adeemsi sun maal jedhama? Glycogenolysis jedhaniin. Glycogenolysis jechuun adeemsa glycogeniin caccabee gara gulukoosiitti ittiin jijjiiramu. After 8 to 12 hours without food, osoo nyaata nyaanne sa'aatii 8 hanga 12 yeroo turte, the liver form glucose from breakdown of non-carbohydrate substance. Yooniif istoorri tiruu keessa jiru sunis dhumee namtichi nyaata nyaanne san booda qaamni gulukoosii gaafata. Tiruun maal gooti? Gulukoosii kana wantoota kaarbohaayidireetiin tahin irraa qopheessiti. Wantoota akka amino asidii fa'a, pirootiina fa'a caccabsitee as deebiftee gulukoosii gooti. Adeemsa gulukoosii waan kaarbohaayidireetiin tahin irraa oomishamuudhaa kana gulukooniyojenesis jedhaniin. Gulukooniyojenesis jechuun gulukoosii haaraya oomishuu jechuudha. Amma wanni hangammaa laalle maali? Paankiriisii kana keessaa waan lamaan madda jenne tan irratti xiyyeeffanne. Insuliiniidhaa fi gulukaagoonii jenne. Gulukaagooniin kun yeroo madde wanni inni godhu tiruu tana ajajeeti. Tiruun gilaayikoojiinii isii keessa jirtu san gara gulukoosiitti jijjiirti. San booda dhiiga keessatti gulukoosiin ni heddummaata jechuudha. Hyperglycemia dhufa, high blood glucose jechuudha. Insuliiniin ammoo yeroo madde maal godha? Tiruu tana keessatti akkasumas maashaa keessatti seelii keessatti gulukoosiin kun dhiiga keessaa akka dhumu godhudha dalagaansaa. Kuni dhiiga keessaa yaasa, gilaayikoojiniin ammoo dhiiga keessatti dachaasa. Walii faallaadha. Yoo insuliiniin irra heddummaate hypoglycemiaadhaan dhufa. Yooniif immoo gulukaagooniin kun irra heddummaate hyperglycemiaan dhufa. Kana rakkoo irratti ni ilaalla. Rakkoolee disorder of endocrine system, rakkoolee sirna kanaa amma laaluudhaa deemne taa akka jennee. Disorder of endocrine system jennee yeroo dubbannu rakkoolee tana bakka sadiitti adda baafna. Broadly speaking, endocrine disorder we divided into 3 group. Bakka sadii jalatti ramannee ilaalla. Tokko endocrine gland hyposecretion. Hanga silaa madduu qabu sanii gad madduu. Hormone deficiency dhufe jechuun hanqina hormooniidha. Kan lammaffaadha hypersecretion. Hormooniin excess ta'uu. Humnaa ol madduu. Lama laallee inni sadaffaadha rakkoo sirna kanaati. Miidhamuu sirna kanaa. Endocrine systemiin kun miidhamu.
Hormooniin humnaa ol maddu xannachoonni sun garmalee maddu takka immoo hanga normaaliitii gadi maddu sirni kun miidhamuu. Sadiin kana jalatti ilaalla. Jalqabamee diyaabeetis mellitasii dhukkuba jedhamu ilaalla. Diyaabeetis mellitas jechuun dhukkuba shokkoraa jechuu afaan keenyatti. It is groups of metabolic disease dha. Garee dhukkubaati malee dhukkuba tokkoo miti. Dhukkuba shokkoraa yeroo jennu. Amalli inni qabu maali? Characterized by elevated level of glucose in blood. Dhiiga keessatti hammi shukkaraa hammi gulukoosiidhaa ol ka'e. Hyperglycemia qaba. Sababni inni irraa dhufu hoo result from defect insulin secretion or insulin action or both. Takka madda insuliiniidhaa santu hanqate. Yookaan immoo osoo maddu jiruuti dalaguu dide. Yookaan immoo isa lachuutu waliin jira. Madduus dide inni madde sunis dalagaan dalagu. Sababa kanarraa kan ka'e gulukoosiin dhiiga keessatti yeroo ol ka'e hyperglycemia jennaani dhukkubni shukkaraa dhukkuboota amala akkanaa kana qabu. The major source of these glucoses. Gulukoosii kana eessarraa arganna? Dura maddisaa. Tokkoffaa absorption of ingested food in GIT. Sirna bullaa'insaa kana keessatti nyaata ati nyaatte irraa xuuxamuudhaan argama. Kalamaffaadhaa formation of glucose by liver. Tiruudhaatiitu gulukoosii oomisha. Qaama biraarraa. Maddi gurguddaan gulukoosii irraa argannu lamaan kana. Tokko nyaata ati nyaatte keessaa xuuxamuudhaan, lammaffaa immoo tiruudhaan oomishamuudha. The insulin is hormone control level of glucose. Insuliiniin hormoonii hamma gulukoosii dhiiga keessa jiru to'atu insuliiniin. By regulating production and storage of glucose. Akkamitti to'ata? Hamma tiruun oomishtullee to'ateeti hanga silaa kuufamuu qabullee isa kanaatiitu murteessa. Dhukkuba sukkaraa kana keessatti insuliiniin akkam godhe? Maal hanqatee? In diabetic state, cell may stop responding to insulin. Takkaa seeliidhaatiitu yeroo inni narraa fudhadhaa jee gulukoos kana narraa fudhadhaa bakka itti godhaa yeroo inni jee jalaa fudhachu qeebaluu didi taakka. Yookaan immoo rajijjiidhaatiitu insuliin oomishuu didi. Sababa kanarraa kan ka'e it lead to hyperglycemia. Gulukoosiin dhiiga keessatti ol ka'e. Takkaa seelii jalaa qeebaluu didi ajajasaa yookaan immoo rajijjiidhaatiitu maddisiisuu dadhabe insuliinii. Classification of diabetes dhukkuba sukkaraa kana yoo adda qoqqoodne. The major classification afuritti adda baasuu dandeenya. Bakka afuritti. Type 1 diabetes, type 2 gestationalidhaa fi DM associated with other condition. Type 1 diabetes jechuun DM gosa tokkoffaa jechuudha. Insulin dependent diabetes mellitus jechuudha. Insuliinummaan hin jiru. Type 2 ammoo non insulin dependent dha. Gosa sadaffaa gestational. Gestational jechuun eega ulfaawanii booda nama dhuftu jechuudha. Inni afuraffaadhaa DM rakkoo biraarraa dhuftu. DM associated with other condition. Isaan kana hunda tokko tokko ilaalla. Type 1 DM ka jennuun maqaan isaa insulin dependent diabetes mellitus jedhani. Sababni isaa namni dhukkuba sukkaraa gosa kanaan qabame umrii isaa guutuu insuliin ganamuu dirachuu qabaa jechuudha. About 5 to 10% of patients with DM have type 1. Nama lafa tanarra jiru kan dhukkuba sukkaraa qaba jedhan keessa parsantiin 5 hanga 10 dhukkuba sukkaraa type 1 kana qaban. It is characterized by type 1 DM kun amalli inni qabu destruction of pancreatic beta cell. Seeluma insuliin maddisiiftu beta cell ta jennu santu badi. Sababa maaltu balleesse? Duutuu genetic takkaa shanyummaadha yookaan immoo immunologic immunity namtichaatiitu dogoggoraan dhukkuba sahee seelii sana ajjeese.
yookaan immoo environmental factorii takka vaayirasiidhaan miidhamte rajijiinsaa sun miidhamte seeliin sun baddi. Wahuma taateenuu seeliin sun baddeeti insuliin maddisiisuu dadhabdi. As a result, patient produce little or no insulin. Namoonni dhukkuba sukkaraa gosa kana qaban tokko tokko insuliinii waa xiqqishoo maddisiisuu dandeessi seeliin sun. Kun ammoo gonkumaa maddisiisuu hin dandeessu. Kanaaf insulin injection are needed to control blood glucose level. Hanga dhiiga keessa sukkara dhiiga keessa jiru san to'achuuf insuliinii dirachuu qabu. Alaa jechuudha. Type 1 diabetes sadanuun seetiidha. Wanni beektuun isaa kana tasuma namarra mul'ata. Akkasumas umrii 30 duratti ijoollee jaanii ama 30 dura namarra mul'ata. Most of people with type 1 DMS nama type 1 qabu akkanuma laalteetu ni beekta. Dhukkuba sukkaraa qaba jaanii lakkoofsa tokko fakkaata. Qallaadha jechuudha. Teen in physical finding. Warreen type 2 lakkoofsa lama fakkaata. Tokko tokko kana lama yeroo wal bira keessanii furdata nama furdaa qaba jechuudha. Nama guddaa furdaa. Type 2 formerly non insulin dependent jaaniin. Kun amma karee buusanitti insuliinii irratti hundaa'u. Dhukkuba sukkaraa lafarra jiru keessaa parsantii 10 type 1 ichi baafne. Ka achirraa hafe about 90 to 95% of patients with DM have type 2 diabetes. Namoonni dhukkuba kana qaban namoota dhukkuba sukkaraa qaban keessaa parsantiin 90 hanga 95 type 2 kana qaban. Sababa maaliif dhufa inni kun? Result from decreased sensitivity to insulin. Seelii insuliiniin kun ajajatti dabarsuutu ajajarraa qeebaluu dida. Insulin resistance jaanii diddaa uumu. Yookaan from decreased amount of insulin hanga insuliinii oomishu santu gad xiqqaate. Waa lamaan kana qabaachuu danda'a. Takka insuliinii santu resist godhe didee dalaguu dide. Yookaan immoo hanga oomishamu santu xiqqaadha. Type 2 diabetes first treated with diet and exercise. Namni dhukkuba sukkaraa gosa kana qabu jalqaba dawaadhaan ittiin fiigan. Dura daayitiidhaa fi exersaayisii nyaata fa'aa jijjiiranii fi sochii qaamaa fa'aa goosanii san booda yooniif shukkarri dhiiga keessaa ol ka'uu sun gabbuu dide oral hypoglycemic agent dawaa afaaniin fudhatan saniin wal'aanama. Boodarra yoo to'atamuu dadhabeef qofa insuliinii dhufa malee insuliiniin dura kanan kennamuuf. Characteristic of type 2 diabetes yoo laalle. Dhukkubni sukkaraa gosti lammaffaan kun onset at an age. Umrii hundarrattuu nama mul'achuu danda'a garuu irra hedduu nama ama 30 olirra mul'ata. Usually obese at diagnosis. Yeroo laalte namni sun gabbataadha gar malee. Risk factorii namoonni dhukkuba kanaan qabamuu malan namoota obesitii qaban gar malee furdatan sanyii isaanii keessa namni dhukkuba kana qabu jira. Akkasumas environmental factorii sedentary lifestyle faayuu jiraatan jechuun sochii qaamaa kan hin goone akkanuma yoo ta'an. Type 1 fi type 2 kana yoonii fi wal cinatti kan waliin madaalchifnu taate onseetii isaa yeroo laallu akkaataa inni itti jalqaba nama eegalu type 1 sadan eegala tasuma eegala type 2 ammoo giraajuwaalii xiqqoo nama dabalaa dhufa. Age at onseetiin umrii inni itti nama eegalu yoo laalle type 1 ijoollee irra mul'ata. Type 2 ammoo ga'eessota irra mul'ata. Body size isaa yoo laalle nama hangam takkaatirra mul'achuu danda'a nama qaqallaadha type 1. Type 2 ammoo yeroo hunda nama gabbataarra mul'ata. Ijoollee isaa ta'uu nama guddaa nama furdaa qofarra mul'ata. Ketoacidosis DK jaaniini kun type 1 irratti komanidha. Ketoacidosis jechuun caccabuu qaamaa sababa insuliin dhabeef qaamni gulukoos oomishachuudhaa jecha caccabsu DK irratti bal'inaan laalla. Type 2 irratti DK ni mul'atu.
Auto antibodiin ofii qaamni ofii seelii sana ajjeesuu yoo laalle taayipii 1 irratti yeroo hunda sababa kanaan dhufu. Taayipii 2 ammoo isa kana hin qabu. Indoojiinas insuliiniin seelii namtichaa san keessaa maddu yoo taayipii 1 taate gar malee gabbu'aadha takkaan jiru. Taayipii 2 ammoo noormaaliis ta'uu danda'a takka ammoo hammi isaa xiqqoo gabbu'uu danda'a yeroo garii heddummaachuu illee danda'a. Correspondence in identical twin namoota sanyii nama lakkuu irratti yoo laalle nama lakkuu wajjin dhalate irratti dhukkuba kana qabaachuu yoo laalle parsantii 50-50 yoo namni lakkuu akka keetii qabaate atis qabaachuu dandeessa. Taayipii 2 ammoo parsantii 90 shanyummaadha hedduunsaa. Prevalensii isaa hangam takka namni dhukkuba kanaan qabamu heddumminni isaa yoo laalle parsantii 10 taayipii 1. Taayipii 2 ammoo parsantii 90. DM gosti sadaffaadha gestational jenneen. Gestational jechuun yeroo ulfaawan qofa kan nama dhufu jechuudha. Characterized by any degree of glucose intolerance with onset during pregnancy. Yeroo ulfaa gulukoosii dadhabuu takka ammoo gulukoosiin dhiiga keessatti nama heddummaachuu saniini gestational DM jaaniin. Keessaahuu second and third trimester keessatti eega ulfaawanii ji'a 3 duraa sana osoo hin tahiin ji'a 3 lammaffaadhaatii fi sadaffaadhaa sana. Sababni gulukoosiin kun dhiiga keessatti yeroo san ol ka'uuf maali? It occur due to hormone secreted by placenta. Hormoonii hobbaatii keessa maddituu jira. Hormoonii saniitu insuliiniin kun akka hin dalagne dhorka. Waan inni kun insuliinii dalagaa dhorkuuf gulukoosiin ni heddummaa. Nama hunda irratti miti garuu. Screening and diagnosis namni tokko dubartiin takka isa kana qabdi jechuudhaaf qorannaan isii yeroo tam godhamuu qaba. Test is performed between 24 up to 28 weeks. Yeroo ulfisii 7-24 irra hanga 7-28 jidduu gahe yeroo san laalu. Sababni yeroo tana laalaniif maali? Because at this point in gestation diabetogenic effect of pregnancy is manifested. Dhiibbaan nama kanarratti inni fidu jiru yeroo san mul'atti. Ol ka'e moo ol hin kaane yeroo san addasii baati. Ka lammaffaadha remaining pregnancy for therapy is sufficient time. Umrii ciibooda hafe keessatti akka inni dhiibbaan finni daa'ima san irratti to'achuudhaaf yeroon gayaa waan taateef yeroo san jidduu ilaalama. Risk factor to be screened are as follow. Namoonni laalamuu qaban namoonni carraa dhukkuba kanaan qabamuu ni danda'an jennee nuti shakkinee ilaallu age is greater than 30 ama 30 ol yoo ta'e namni sun body mass index isaa 25 ol yoo ta'e garmalee yoo gabbate jechuudha. Previous gestational DM kanaan dura ulfa kanaan dura irratti yeroo ulfaa dhukkuba sukkaraa qabaachuun yoo irra mirkanaa'e ulfa kanaan dura. Family history of DM first degree relative. Firri isii hatti dhihoodha. Haadha abbaan isiidhaa yooniif ka dhukkuba sukkaraa qabaatan jiraatan. Previous macrosomic baby. Ilmoo kiiloonsii ulfaattuudhaa yoo kanaan dura deessee jiraatti. Ijoollee kiiloo 4 oliifaa yoo deesse. Large for date baby in current pregnancy. Ulfammaan tanaa kana yeroo safaru guyyaan isiin himtuu fi saayiziin ilmoo sanii yoo ka waliin ginne taate irra ka guddatte yoo taate namoonni kun laalamuu qaban. Nimoonikii gabaajii nuti fayyadamnu. Gabaajii moomaa jettu tana fayyadamna. Moomaa jechuun emmiin kuni maternal agein amma 30 ol yoo ta'e. Ooni obeesiidha yoo garmalee boorcii qabaatan
overweightii garmalee ka ulfaatan yoo taate body mass indexiin isaanii 28 ol yoo kute. Macrosomia previously kanaan dura ilmoo ulfaattuu kiiloo 4 olii yoo deesse. Multigravida dubartii hedduu deesse yoo taate. Multiple pregnancy yooniif lakkuufaa qabaatte garaadha. History of previous diagnosed gestational DM kanaan dura seenaa dhukkuba kana qabaachuus yoo mirkanaa'e takka immoo miseensi maatiisii dhukkuba sukkaraa qabu yoo jiraate gestational DM mudachuu waan dandeessuuf laalamuu qabdi. Diagnostic criteriyaan ulaagaan nuti namni tokko dhukkuba sukkaraa qaba jennee itti ilaallu maali? Diagnostic criteriyaan glycohemoglobin test jedhanii jira. Glycohemoglobin testiin yoonii fi 6.5 ol kute. Takka immoo miligiraama 154 per decilitrii jechuudha. Dhiiga ml 10 keessa hemoglobinii kana keessa gulukoosiin jiru miligiraama 154 yoo ta'e. Yookaan bakka kun hin jirretti fasting plasma gulukoosii osoo humaan nyaatiin dhuftee dhiigasii fuudhamtee laaltee gulukoosiin dhiigasii keessa jiru 126 ol yoo kute. Yookaan 2 hour plasma gulukoos gulukoosii itti kennanii gulukoos miligiraama 75 afaaniin itti kennaniiti xiqqoo teessisanii sa'aatii 2 eega teessee booda dhiigasii ilaalan. Dhiigasii san keessatti shukkarri 200 ol yoo kute. Miligiraama 200 ol yoo kute. Yookaan malli biraa random blood gulukoosii akkanumatti eega ganama nyaata nyaattee booda shukkara kanaaniif laala jettee mana yaalaa dhuftee yeroo dhiigarraa fuudhanichi keessatti sukkara laalan 200 ol yoo kutte. In patient with classic symptom of hyperglycemia or hyperglycemic crisis kana cinatti nama mallattoolee sukkarri dhiiga keessatti ol ka'uudha qabu dhukkuba sukkaraa qabaa jennaan. Akkamitti qorannaa isteeppii kan fayyadamnaa sagantaatti aantu irratti